Ashama harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Oromoo 360. Dogoggora Itoophiyaa ka jaarraa tokko oli. Mootummaan gabroonfataan Itoophiyaa dhufaa dabraan waan isaan galle tokkotu jira. Waan yeroo hundaa dogoggorumaan ufumaa dirree waraanaa keessa seensisu. Yeroo hayyuu biyyarraa ari'an hayyuun sun akkuma waan biyyarraa ari'amee lamuu waan biyya saniin dubbanneetti fakkaata. Yeroo qeerroos ta'ee nama waa beeku abbaa qabeenyaatis ta'ee namuma kamiinuu biyyarraa ari'an waan biyya sanii akka waan inni lamuu hin yaanneetti fakkaata. Akkasumatti dogoggora guddaa isaan mudate tokko waan isaan yeroo hundaa isaan dagataniituma hojjetan waan yeroo hunda deebi'ee isaan miidhu. Atileetota ilmaan Oromoo jajjaboo warra silaa biyya Itoophiyaa jedhamtu san yeroo hunda alaabaa isii addunyaa irra mirmirsuu danda'an warrootuma fakkeenya akka Qananiisaa Baqqalaa, Daraartuu Tulluu, Xurunesh Dibaabaa, Ganzabee Dibaabaa, Almaaz Ayyaanaa kama akkanaa kanniin yeroo hedduu carraa dhoorgatanii warra mallaqa qabu qofa warra akka carraa ta'ee beekame qofaaf carraan kennamee hedduun isaanii ukkaamamanii kun ka carraa argate biyyarraa baqatee biyya namaatitti ammootu hin taa'eere hin teenne. Akkuma Siifan Hasan Itoophiyaatti kunoo lafee kokkee lixxe taate tana akkasuma biyya namaatitti achi baatee hayyoonni Oromoollee ka isaan biyyarraa ari'an rakkoo Itoophiyaa addunyaa guututti agarsiiftee biyyatti mootummaa abbaa irreetiin ijaaramte kan bara hundaa saaxilti. Akkasuma atileetonni Oromoo biyyoota gara garaa keessatti yeroo hedduu atileetota Itoophiyaa bakka bu'anii fiigan dura biyya keessatti carraa dhabanii biyya namaa dhaqanii biyya namaatti kooluu galtummaadhaaf lammummaa jijjiiratanii biyya namaatii fiigan qormaata guddootti ta'an. Yeroo biyyarraa carraa dhoorgatanii ari'an san wanti akkanaa akka isaan mudatu isaan hin yaanne ture. Osoo yaadanii biyyarraan baasan takki achumatti carraa kennanii fi sossobatu. Takki ammootu ijoollee tana leenjisanii sadarkaa hadha jarri irra jirtu kana biyya saniif akka fayyadutti itti fayyadamu ture. Kun waan osoo isaan hin beeyne isaan mudate. Kanaaf bakka jirtanii hayyootaa fi warri ogummaa gara garaa qabdan ogummaa qabdaniin lammummaa biyya feetaniillee yoo fudhattan waan feetan yoo isin hojjattan maqaan Oromoo dhiigaan isiniif kenname waan ta'eef yeroo kamuu isinirraan buqqa'u yeroo saba biraatiif lammii biraatiifis waan guddaa tokko hojjattan Oromummaa keessan calaqqisiisa akka Siifan Hasan sanitti. Bakka kamittuu waan addaa hojjechuu malta yoo waan addaa san hojjatte akka lammii kan keen irraanfanne asumaan isinitti dhaamadhaa. Galatoomaa waan na hordoftaniif warri chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuun, share gochuun, like gochuun, komentii gochuun akka nu cinaa dhaabattan isin gaafadhaa. Nagaan naaf jiraadhaa.